Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa samoona kana YouTube irraa badeen jira. Akkuma argaa jirtanu hadda lafa tokkoof mana lama isinii qabadhee dhufeen jira inshallah. Gatii lafa kanaas mana kanaas kaarii isaa hunduma isaa kan isiniif himu ta'a. Viidiyoon kun gabaabduudha. Hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa kan argaa jirtanu kuni safaraa jalqaba manas ta'ee lafa yeroo isin dhiyeessu jalqaba irratti safaran kan inni isinitti agarsiisu. Akkasii manni lafti kuni kan inni argamu magaalaa Jimmaa keessatti asfaaltii irraa meetira 100 fagaataa safara baay'ee tokko jaallatamaa filatamaa kan ta'edha. Safara Ginjoo jedhamu. Namoonni safara Ginjoo hin beeknellee yoo jiraatanii yeroo Finfinnee irraa seentanu ol lixa Jimmaa ol lixa magaalaa irraa yeroo geessanu ajiibii hin beektan jedheen abdii qaba. Achitti buutanii harka mirgaatiin ol gorama jechuudha. Safara baay'ee tokko jaallatamaa filatamaa kan ta'edha. Akkuma argaa jirtanu kaa lafti isaa kaarii 200 seera qabeessa kaartaa qaba jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii bitachuu dandeessu. Gatiin isaa birrii miliyoona 2 walii galtee qaba inshallah. Kaarii 200 akkuma isinitti himee seera qabeessa. Namoonni bitachuu barbaadanii bitachuu dandeessu. Mannis ta'ee lafti akka safaraatiin malee akka bareedumaa fi maalii waan akkasii miti. Irra guddaan murteessaan safara jechuudha. Manas ta'ee lafa safaraan gatiin dabalaa, safaraan gatiin qannasaa akkasii. Akkuma argaa jirtanu kun safarri isaa baay'ee tokko safara bareedaa ta'edha. Akkasii ka hordoftoota koo inshallah yeroo hammaa kana lafti seera qabeessa ta'e miliyoonaa gadi hin jiru. Irra hedduun keessan miliyoonaa gadi kan isin barbaadanu. Lafti seera qabeessa safara bareedaa miliyoonaa gadi hin jiru jechuudha hordoftoota koo. Egaa manni lammaffaan immoo kana fakkaata. Kana keessa in kaasnee namoonni barbaadan yoo jiraatanii inshallah keessa isaa irra deebiin isinii kaasuu nan danda'a. Egaa safarri mana kanaa naannoo Giriin kan jedhamudha. Naannoo Qocii jechuudha. Kaaree 360 irratti argama. Manni isaa baay'ee tokko bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadanii gatiin mana kanaa birrii miliyoona 8 bitachuu dandeessu jechuudha. Manni isaa baay'ee tokko bareedaadha. Safarri isaas illee bareedaadha. Akkasii ka hordoftoota koo inshallah akkuma isinitti hime manni manummaa miti safaraan murteessaan jechuudha. Safara qabbanaa safara hin taane yoo ta'e gatiin isaas gadi bu'aa. Safara bareedaa yoo ta'e akkasuma gatiin isaa ol ka'a. Kun immoo kan isin argaa jirtanu mana sadaffaadha. Kunis safarri isaa naannoo Giriinidha. Guutummaan guutuutti bolokkeettiirraa kan ijaaramedha. Kaarii 200 irratti argama. Waa hunda guuttateera. Bishaan ibsaa qaba. Kaartaa pilaanii qaba. Namoonni bitachuu barbaadanii gatiin mana kanaa birrii miliyoona 5 walii galtee qaba. Inshallah keessa isaallee viidiyoon seeraan waraabamuu dhiisuus keessa isaa ilaalaati. Namoonni bitachuu barbaadan na dubbisaan isiniin jedha. Akkasuma irra hedduun keessanii lafa jettu. Lafa waan seera qabeessa hin taane hin bitatinaa. Maaliif booddeensaa kisaaraadha. Seera qabeessa yoo ta'e garuu tursiistanii gurguruus ta'e irratti ijaarrachuus ta'e hundumaayyuu ofitti amanamummaadhaan godhattanii jechuudha seera qabeessa yoo ta'e. Egaa kan isin argaa jirtan kun keessoo manichaati. Keessoon isaa kana fakkaata maashaallah. Akkasii ka hordoftoota koo namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa asirratti argamuun keessaan na dubbisuu dandeessu. Mana lafa qofa miti meeshaalee biyya keessaa meeshaalee garaagaraa kanneen akka Arabiyaan majlisii wantoota garaagaraa meeshaalee bibbicuu mana keessaa argachuu dandeessu jechuudha hordoftoota koo inshallah. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.